Mootummaan Waaqayyoo maali? Chaanaaliin kun dhugaatti jireenya afuuraa keessan onnachiisa. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maamiloonni keenya immoo like comment siniin jecha agaduma qophii keenyatti nu faana bu'aan afiiraa keenya. Mootummaan Waaqayyoo yeroo baay'ee wangeelota keessatti fakkeenyaaf Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 15, boqonnaa 10 lakkoofsa 15, boqonnaa 15 lakkoofsa 43 fi Luqaas boqonnaa 17 irratti iddoowwan biroo kakaaraa keessatti fakkeenyaaf hojii ergamoota 28:31 Roomee 14:17 irratti hirameera yookaan tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15:50. Mootummaan Waaqayyoo mootummaa samii hojii wal fakkaata. Yaadrimeen mootummaa Waaqayyoo kutaalee caafata qulqullaa'oo adda addaa keessatti gaaddidduu hiika adda addaa qaba. Bal'inaan yoo ilaalle mootummaan Waaqayyoo bulchiinsa Waaqa bara baraa uumama cufa hundumaa irratti olaantummaa qabuuti. Kutaaleen caafata qulqullaa'oo hedduun Waaqayyoo mootii uumama hundumaa kan hin aalamne ta'uu isaa agarsiisu. Waaqayyo teessoo isaa samii irratti dhaabeera. Mootummaan isaas hundumaa hin bulchaa. Faarfannaa boqonnaa 300 lakkoofsa 19 irratti akkasumas akkuma mootichi Nebukadnezar labse mootummaan isaa mootummaa bara baraati. Daani'el boqonnaa 4 lakkoofsa 3 aangoon jiru hundinuu Waaqayyo hundeessee jira. Roomee 13:1 egaa karaa tokkoon mootummaa Waaqayyo waan jiru hunda of keessatti hammata. Caalaatti dhiphoo mootummaan Waaqayyoo lapheef jireenya namootaa fedhiidhaan aangoo Waaqayyoof bitamanii irratti bulchiinsa hafuuraati. Warri aangoo Waaqayyoo cabsanii isaaf bitamuu didan qaama mootummaa Waaqayyoo miti. Faallaa kanaatiin warri gooftummaa Kiristoosiin beekamtii kennaniif gammachuudhaan garaa isaanii keessatti bulchiinsa Waaqayyoof harka kennatan qaama mootummaa Waaqayyooti. Miira kanaan mootummaan Waaqayyoo kan hafuuraati. Yesuus mootummaan isaa kan biyya lafaa kana akka hin taane dubbateera. Yohaannis 18:36 akkasumas qaama mootummaa Waaqayyoof qalbii diddiirrachuuf barbaachisaa akka ta'e lallabe. Maatiyos 4:17 mootummaan Waaqayyoo damee fayyinaa wajjin wal qixa ta'uu akka danda'u Yohaannis 3:5-7 irratti mul'ata. Yesuus mootummaa Waaqayyoo lammata dhalachuudhaan seenuu qaba jedhe. Akkasumas tokkoffaa Qorontos 6:9 ilaali. Miirri biraa mootummaa Waaqayyoo caafata qulqullaa'oo keessatti ittiin fayyadamee jira. Bulchiinsi Kiristoos jechatti lafa irratti bara 1000 keessatti. Daani'el Waaqayyo samii mootummaa yoomiyyuu hin balleeffamne naaba. Daani'el 2:44 raajonni kan baay'een isaanis kanuma raaganiiru. Obaadiyaa 1:21 Milkiyaas 4:2 Zakkaariyaas 14:9 hayyoonni teoloojii tokko gara fuulduraa ifatti mul'achuu mootummaa Waaqayyoo akka mootummaa ulfinaaf kan ammaa mul'achuu dhokataa mootummaa Waaqayyoo mootummaa ayyaana jedhanii waamu. Garuu mul'attoonni lama walitti hidhamaniiru. Kiristoos bulchiinsa hafuuraa isaa waaldaa lafarratti dhaabeera. Guyyaa tokko immoo bulchiinsa isaa Yerusaalem keessatti ni dhaaba. Mootummaa Waaqayyoo gama hedduu qaba. Gooftaan olaantummaa uumama cufaati. Kanaaf miira sanaan mootummaa isaa kan addunyaa maraati. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6 lakkoofsa 15 irratti kanuma waliin mootummaan Waaqayyoo gaabbiif dhalachuu haaraa kan of keessaa qabu yoo ta'u Waaqayyo isa itti aanuuf qophaa'uuf laphee ijoollee isaa biyya lafaa kana keessatti bulchaa. Hojiin lafa irratti jalqabame samii irratti xumuruu isaa ni argata. Filiphisiiyus 1:6 egaan hordoftoota keenya qophiin keenya irraa kana fakkaata ture. Chaanaaliin keenya yeroo maraa soora hafuuraa keessaniif ta'u qabatee dhiyaata. Isinis sagalee Waaqayyoof barumsa sagalee Waaqayyootiin deeggarame jireenya hafuuraa keessan gabbisuuf onnachiisu argachuuf chaanaalii keenya subscribe gochuun viidiyoo nuti yeroo hundaa poost goon argachuuf ammoo mallattoo bilbilaa tuquun nu hordofaan afiiraa keenya. Aga qophiilee keenya kan biraa wal agarrutti torbee gaarii qabaadhaa.